Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdanii jirtanii hordoftoota ID Show akkam nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa alhamdulillah jira. Har'a immoo barnoonni ani isinii qabadhee dhufu akkamitti feesbuukii keenya fooloo godhuu dandeenya warra jettanii na gaafattaniif gaafii kana isinii deebisuuf qabadhee dhufee jira. Warroonni feesbuukiin keessan akka fooloo ta'uu barbaadan fooloo godhattan jechuudha. Isteeppii kanneen deemtanii isteeppii sadiin tura. Isteeppii kenna sadiin guuttanii innaan fooloo isinii ta'a jechuudha. Kanaafuu ammumarraa gara isteeppiitiitti deemna. Awwala feesbuukiin keessan fooloon qabu jechuudha. Fooloon qabu fooloo itti godhuudhaaf awwala soosna xibii tanaa onnoo cirratii sadii qabdu tanaa tuqxanii deemtanii siitingii piraayiveesii ka jedhu ende piraayiveesii ka jedhu kana gad tuqxan. Siitingii bootee jedhu tana tuqxan deemtanii eega siitingii ka jedhu bira dhaqxanii deemtanii ol deemtanii piraayiveesii siitingii ka jedhu isa kana seentan. Isa kana eega seentanii ammoo isa kana eega seentanii who can send your friend request ka jedhu kana seentan. Isa eega seentanii ammoo keessan kanarra jira. Kanarraa kana godhattan. Friend of friends ka jedhu kana godhattan. Inni awwala gubbaa kanarra jira. Ka gubbaa kana yoo ta'e hin ta'u. Ka jalaa kana deebistan. Friend of friends ka jedhu kana deebistanii hin baatan. Isteeppii tokko finneerra jechuudha. Isteeppii lammaffaattu hafaa. Isteeppii lammaffaa ammallee siitingii ka jedhu kana deebitan. Siitingii kana seentanii eega jettanii public post ka jedhu kana isa takkitti gad tuqxan. Public post ka jedhu kana eega tuqxanii geessitanii booda keessan publikii irra hin jiru marti isaatu. Kanas publikii irra gootan mara isaatu aga dhumaa publikii irra gootanii akkana sirreessitan. Kazaa akkana sirreessitanii jennaan eega akkana sirreessitanii hin baatan. Mara isaatu public gootanii kanas everyone isarra keettan jechuudha. Isteeppii lammataa finne jechuudha ammas. Kazaa profaayilii keessan bantanii ilaaltanii eega profaayilii keessa seentanii edit public jedhan. Yoo barbaadan biyoo yaada keessan asii barreeffatuu dandeettanii eega as seentanii as dhuftan friends public friends ka jedhu kana dhuftanii jala kana raayitii tana bantan. Yoo raayitiin tun cufamtuu laatte isii ibsitan. Isii ibsitanii innaan bakka isinii fooloo ta'e seef jettanii keessaa baatan. Isteeppii sadanuu finneerra jechuudha. FB kiyyama fooloo ta'eeraa jechuudha. As dhuftanii hin jettanii fooloo ta'uusaa akkanan laaltan jechuudha. Kanaafuu waan na caqaftaniif galatoomaa. Sabskraayibii gochuun dagatinaa. Aga barnoota lammaffaa qabadhee dhufuutti obsaan eeggadhaa. Nagaatti jedha.